kun ummata walitti bu'iinsa yeroo dheeraa goosuu barbaadan kan jiru faannoo deeggarsa kan jedhan. Ani nama qawwee wal ajjeesu akka dhaabbatu nam qawween akka siyaasa teenya keessa baatuun barbaada. Garuu faannoo fi oolaan they are facts of our political life at this point. Jara faannoo kana asiin ka gahe mootummaadha. Yaadatti gaafan baardaa dhaqee dubbise. Marii bal'aan dargoota wajjin godhe, hoogganoo isaanii wajjin godhe. Deebi'ee gabaasaan deeyise. Naashinaalizimiin Amaaraa dhalachuu jira. Naashinaalizimiin kuni Oromoodhaan walitti bu'a. Kun biyya diiga saba lamaaniif hin ta'u. Ammumarraa maaneej godhamuu qaba. Obboleen cufa wajjin taanee Oromaadhaan waan sangaraa turreeni. Mariin Oromoo fi Amaaraa qabsoorra godhame sun guddatee rakkoolee seenaatii fi rakkoolee daangaa maal wal qabatan furuu qaba inni. Midhaabsiisan boo. San qofaa miti. Gaafa jijjiiramni dhufu jeneraaloota mootummaa sarara fincilan federaala ramadaan jeen. Asaaminoo Saggeefaa, Tafarraa Maammoo, jeneraal Kamaal Galchuu, jeneraal Haayiluu, Abbabee. Jeneraal federaala godhaa maaliifi? Saba san keessatti qabsoo sabaa godhan irratti walitti bu'iinsa uummatanii jiran. Maal godhan? Jeneraal Kamaalii fi Abbabaa fi hunda Oromiyaarra ramadan. Diizaastar wanni sun fidanii beeyi. Amaarra eenyu ramadan? Asaaminoo ramadan. Ana asaaminoo mana kiyya yaameetiin hin dhaqin federaala sii wayyaa. Jara keenya Oromoo sila akkasiin jeen. Abii kallattiidha. Bakka warqinaaf lammaan jiranitti. Gaafsan ati siyaasan beeytu. Asaaminoon waggaa waraana kana leenjisu 1.8 billion. Takka takkaan beekan turan. Waggaa hogganoonni Amaaraa sun wal fixuu deeman takka takkaan qaban turan. Siyaasaa shiraat deeman. Ijoolleen sun daa'imnatti keessaa waan dhufteef wanni hundi waan daa'imnattiidhaan hojjetamutti fakkaata. Sambooda kootu dubbii Tigraay lolatti waan dhaquun qabne lola geessan. Guusa waggaa barbaadan Amaara danfisan boo. Danfisan sabboonummaa Oromoo Amaaraa biqiluu jiru kana benziila irra facaasan. Ni yaadattanii waan TV fi faanaan yeroo sanaa siyaatu kun waa'ee Oromoodha. Oromoon guutuun keessatti Wallagga Shanee. Tigreen guutuutti juuntaa. Sirna federaalizimii diinee sabboonummaa dhabama goonee sirna malakkitismii deebifne janiin. Reactionary nationalism samii dhaqee jechuudha. Gaafa kaanoo waggaa Ameerikaan gamaa dubbiin dhuftee micciiramanii Tigraay wajji araara seenan. Warra kalee akkasitti danfisan. Aguma qabbanaa'ullee dheeyne. Fireechallee ittiin garsiifne waggaa kurbaa dheeran. Taphni akkasiin jiru siyaasa keessa. Bikka ijoollee Amaaraa kana buusu alaala. Danfisanii waan silaa yaaduu hin dandeenye waadaa galanii fi lola san keessa qoraan isaan godhanii. Lola Tigraay wanni irraa deebite kana. Shooroo irraa deebite kana. Milishaa Amaaraa 70,000tu keessa ramiin ta'ee ijoollee. Kilaas 100,000 hidhachiisan. Aboo rabbii jaa mataa hiikachiisa dura nama amansiisa. Kalee kun diina jettee itti bobbaaftee dhiiga waliin nayitee osoo dhiigni sun qoorin osoo miirri gadi hin bu'in namichuma kalee diina jetteen ati waliin hammatta inni immoo ni dagatama. Osoo Naayiroobii jiruu jeneraalonni tokko na dhufan. Humna addaa kana diiguu barbaannaa jiran. Yaada bareeda humna addaa diiguun garuu be careful. Suuta bakka naannoo jeequmsi hin jirre. Oromiyaa irraa eegalaa ifirraa eegalan akka jedhaniif. Soomalee, Affaar, sanboota suuta gara kaanii deema. Confidence kennuudhaaf. This political management. Isaan garuu security mattee ni yan. Maal qaban? Dhaqanii tiikaa jennaan waraanni sun akka jiru caakka gale. Faannoon isaan koolkilaas 100,000 kennan caakka gale. Rakkoo biyyaa ta'e naannoon Amaaraa daakame daaraa ta'e amma. Haga fedhe garaagarummaa yoo qabaanne humnoota siyaasaa Amaaraa wajjin biyyoom walitti qabna, olloom walitti qabna. Ultimately political solution argatu qaba garaagarummaa nu qabna. Suudhaaf sodaadha warri kaaba Oromoon sodaadha waan namni hundi akka itti nu qabanneedha. Oromoo fi millee miti faannoon kuni akka abiifaa deemanitti Amaaraa fi sodaadha. Oromoo fi sodaa olaanoo
saba oolaatiin bar Oromoon qiima miidhamne lolli makoon qabu haa jennuuf kanaaf jechuudha. Kanaaf ani faannoos oolaas TPLFis hin deeggaru. Garuu sababa isaan itti bayaniif niin beeka. Usheetuma bobbada rabbi dhabama isin haa godhu jee abaabuu hin barbaadu. Dubbisuu hin barbaada. Opshina siyaasaa itti agarsiisuu hin barbaada. Maaliif opshina qawwee abiyyitti agarsiisee jira eddala inni suni. Naannoo Amaaraa kana walitti firoomsuudhaan ni jira jettee yaaddaati. Furmaanni oolaa Tigraay faannoo biyyatuma tana walitti firoomsuudhaan ni jira jettee yaadda. Mootummaan noo ka godhuu danda'u. Mootummaan firoomsee jara walitti firoomsuu dalagaa mootummaadhaati. Firoomsee jiru already. Ankaniin jechuu jiru. Hoggansi siyaasaa kan Amaaraa kan Tigree kan Oromoo kasoo malee waliin haasa'uu danda'uu qaba. Waliin galuun qabu dirqama. Maaliifi waliin baduudha fitti. Gaafa qeerrooti kana jechuu turre. Gaafa qeerroo amma wayyaanee Oromoon qo'atte akka kufiisu danda'u ni beekna. Maaliif Amaara tirishaa ut goone? Maaliif Tigraay tirishaa ut goone? Tigraay bar injifannee akkasitti hin goone. Baankiif taankii osoo qaban ashuraansii kennineefiitii bar. Gara tokkoon harka micciiraa gara kaaniin kasaamtan isin irraan furan kajjeeftaniif gumaa isin hin gaafan ganda keessa isin jalan dhufu benneetii bar bilaashitti qulfii gatti kanname jala dhaqe. Okay? So furmaanni amma barbaachisu maali? Amma faannoo abaarteef faannoo hin dhabamu. Oolaa abaarteef hin dhabamu. Naannoo Amaaraa to'atanii jiran. Oromiyaa harka oolaa jira baadiyyaan. Kana akkasin laalu gaafiin boodarraas kaaftee waa'ee ijoollee bosonarraa mucaan kaaseen isin eegita. Humni hidhatee achi keessa deemu badii gurguddaa geessaa jiru. Fakkeenya kaati kaaftee magaalaa bulchuu hin deemne keessa seenanii uummata gabbaasuun uummata san balaaf saaxiluudha. Warri mootummaas ni godha baay'isa wayi. Amma bakka hin to'anne guyyaa tokko humna guddaa dhaqaniiti qabalee bulchiisa deebisanii ijaaran. Baay'ee tokko booda waggaa makalakaan deeme qabalee sun rabiim taate jechuudha. Kun uummata keenya rakkoodhaaf saaxilu jira. Kan qofaami wanni kalaqni badiin gama waboonis dalagamu kan gara mootummaanis dalagamu. Tokko tokkoon wanni amma nu rakkise maali? Waan amma nu rakkiseen isinitti hima. Adda beekuu dadhabne. Maaliifi mootummaan humna waboo keessaa galeef kabiraatis guduruu dhugaatii fi wiigiitti kaayee bosona gannaqe. Amma waggaa uummanni ajjeefame waboon nu jeesee jaan. Waggaa waboo gaafanne humni keenya achi hin jiru jaan. Footoo waggaa agarsiifne humna keenyaan bitii jaan isaan. Humna keessan jechuu hin dandeenyu. Maaliif ragaa qabada kaasiinis mootummaan waboo mataa fi akka qabu. Amma ijoollee galte kana ijoolleen dhugaa qabduus ni jirti. Kan dhiibamtee sababa adda addaatiin marroo fa'aa walitti buutee galte ni jirti. Ijoollee sana deebisanii bobbaasanii jiran. Garuu seerri militarii akkasii miti. Humni rebeelolaa keessa ture tokko gaafa galee leenjii fudhatee haaromfamee yoo ka waraana itti fufuu barbaadu taate federaal makalaakaa federaal poolisiiti. Oromiyaatti milishaatti haa ta'u poolisiiti. Yuunifoormii san godhatee deema malee maaliif seerri lolaa maal jedha? Humni lolu lama adda addimaa keessatti kiliir ta'ee beeku. Maaliif waraanni Kanadaatii fi Ameerikaa yuunifoormii adda addaa uffata. Waraanuma Ameerikaa keessatti neevii fi eerfoorsiinii fi maaliif humna huccuu adda addaa uffata? Rispoonsibilitiin itti gaafatamummaan haa jiraatuu fire. Kanaaf amma ijoollee kana dubbisaa turan eegan deegan dabalatase booda marii bal'aa goone loluu feetanii mootummaa wajjin kan loluu feetan rakkoon qabu. Garuu uummata keessa turtan san keessa deemtanii akka kaleessaatitti guduruu sanii deemtanii uummata dongorsiisuu hin qabdan gayyoo. Lammaffaa waan lama dhaabuu qabdi ijoolleen gara lachuu jirtu. Marroon faanis ijoolleen tun isaan galte mootummatti galte maatii isaanii adamsuun sirrii miti. Ijoolleen tun gaafa isin dhuftu maatiin isinitti hin ergine ifiif dhufte. Sirrii miti wanni amma goggodhamu maatii ijoollee galtee kana dha'uun sirrii miti dhaabachuu qabu. Ijoolleen galte tunis if duuba deebitee tokkoffaa uummata kaleessa isaan nyaachisaa gargaaraa ture irra deemanii kaleen gargaaraa turte jedhanii fixuun saaxiluun miidhuun isuma feer. Kanaaf ijoolleen tunis akka waliin finne of eeggachuu waliin qabsoo irratti waliin galiin keessaa galuudha. Akkas deemuu barbaachisaa fixaa deemu gamma.
Okay, galatoomni. Galatooma ulfaadhaa namoonni haga ammaatti abbaa qeerroof qarree daawwataa turtan hundi keessanuu galatooma. Ekspiriyaansii joornaalistummaa kana haga hunda hin qabnu. Obbo Siraajimootu gaazexeessaan guddaan OMN turanii dhufanii tapha addunyaa kana beekaa jiranitti fakkaata. Hundumaafuu obbo Siraaj yoo dogoggore dogoggorcha jennaa namoonni gaafiin gaafatini warri akka jaalalloo yoomi abbaa firaa fi karrayyuu gaafii yeroo gaafattan daqiiqaa gabaabsaa namoonni birallee namoota baay'ee waliin gaafii gaafatu barbaada waan ta'eef daqiiqaa gabaabsaa kallattii maanii eenyu jaalaloo dura seenatti fakkaatee daqiiqaa tokkoo fi waan akkasii iddoo gaafii barbaadu gaafa. Galatoomi Aslii Dr. Aslii akkasuma Abbajaawar Jawwee baga karaa karaan nu dhufu. Akkanatti karaa Oromoon ooltuun rakkoo Oromoo dabarsuu gaariidha ulfaadhaa jedha. Ani yaadni gaaffiin qabu tokko daangaleen Oromoo kun moo'aanidha siyaasatti fayyadamaa jira. Baalli akka jirtus if kennamtee Harargeen akkasii ammoo Aslii dubbadhamume jechuun akkuma waliin beeknu nuti agartee warri daangara jiru kun akka malee miidhamaa jirra. Baale waggaa 20 dabre kanaa fi miidhama hamaa keessa jirti. Somaaliidhaan saamamaa jirti. Ka haala mijeessu mootummaadha. Hawaasni keenya akka jirutti buqaa jira jechuudha. Dabranii fi kan maalleen uummata akka godhaa jira. Wanti furmaanni maal jechuu barbaada. Furmaanni akkamitti agartee uummanni kun qabeenya isaan irratti deebi'ee jiruu isaanii itti fufuu danda'a kan jedhu. Because sagaleen uummata gammoojjii akka malee uummata gammoojjii baanee kun ukkaanfamee jira. Wallaahi namni tokko irraa quban qabu rabbii malee jechuu. Rabbii malee ummati waggaa 20 dura buqqa'e hagar dhattillee mosharaa jala jira jechuu. Falli jiru maal jechuu barbaada. Walitti firoomsuudhaaf hawaasa Somaalee kanaa fi hawaasa Oromoo kana walitti firoomsuudhaaf uummanni keenya akka miidhamnee fi maaltu barbaachisa? Akka falatti maalii kan jedhu barbaada. Lammaffaa yeroo ammaan kanatti kan qabsoo Oromoo ukkaamsaa jiru olomaawota keenyaa fi agartee maanguddoowwan abbootii gadaati. Duraanillee warri sochoosaa ture kan adda durummaadhaan sagalee uummata kanaa tahaa ture isaan. Arda ammoo isaantu waan bilisoomne jechuudhaan ka amantaalleen akka amantaa keenya bilisoomne ka abbootii gadaalleen waan barbaannu arganne maanguddoolleen akkasuma waan barbaannu arganne jechuudhaani faayidaa dhuunfaa isaaniitiin sagalee uummata kanaa akka malee ukkaamsaa jiran. Fuuldurri keenya akkamiidha qabsoon Oromoo kun uummanni Oromoo miidhamaa jiraachuu agartee wal nu shakkisiisu. Godinaalee adda addaa keessatti Oromiyaa guutuutti miidhame ajjeefame saamichi gibira itti ol ka'uun haalli isaan keessa jiran akka malee agartee fokkataadha. Qabsoon hayyootaa fi abbootiin gadaa olamaa'onni keessa hin jirre laata dura deemuu dandeessi akkamitti agartee qabsoon kun dura deemuu danda'a kan jedhu osoo silaa waan kana gajjabeessitanii nu agartee ibsitanii. Because yeroo hedduu namoonni adda addaa irraan dubbatu olamaa'onni keenya keessattuu namoonni hedduun olamaa'onni bebbeekamoon yeroo ammaan kana rakkoo hawaasaa dubbachuun akka malee itti ulfaatee jira. Akka malee dubbachuufillee fedhiin qabanii kanaaf falli jiru maalii jechuu barbaadaa ulfaadha. Thank you. Thank you, Jalalo. Yoo bilaada obsi abbaa firaa kanatti aansu gaafii gabaabsaa. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Jawaar kenna baga nagaan nu dhufte siin jechaati. Ati agartuu keenya yeroo dheeraadhaaf fuula miidiyaa irraas baddee turte. Qabsoo Oromoodhaas yeroo hedduu itti miidhama hedduu turte. Saba kanaaf hidhamaa turte. Saba kanaaf miidhama guddaa keessa turte. Hedduu takka nu galatoomi siin jechaati.
Ani gaafii tokko qabadhee dhufe. Gaafiin kee maali yoo naan jette? As naannawaa Finfinnee kana yogguu deemamu naannawaa Maqii irratti qaamni tokko qaama hidhateetu shufeera karaa irratti dhaabee hidhannoo hidhatee qawwee itti aggaamuudhaan karaa irra shufeerii dhaabeetiin maallaqa fidi yoo maallaqa hin fidin lubbuu kan kee dhabdaa jedha yeroo hedduu akkasitti akka waraabessaatti karaa irratti adamsaa ture. Qaamni kun eenyu yommuu jedhanii shanee ta'ee shanee Shimallisiitii jedhama. Waan kana akkamitti ilaalta ati siin jechuu barbaadeetu. Galatooma. Roota itti fufi gaafite. Tole galatooma carraa kana naa kennuu keessanii fi Jowaaroo baga wal agarree baga nu jiraatte ammallee umrii dheeradhu. Angaaffii biraan qabu wanti naan Jowaar gaafachuu barbaadu. Qabsoon Oromoodhaa amma Oromoon quba walitti qabuu fi eenyu miidhee hanga walii wallaalu takkatti ga'utti jirra. Osoo gaafa ibiddi Wallaggaatti qabate san callisuu baannee mana manatti ibiddi kun nutti hin seenu. Ammallee gaafa dhiyootan akkasitti Salaalee fi naannoo Gindabara kanatti uummata akkasitti mana wajjin horii wajjin guban kana caal jechuu kana achuma akkam hoo godha tokkummaadhaan mataa walitti qabannee akka deemuu dandeenya. Waan kanarratti akkamitti marii jabaa tokko tanii hoggaratan qabsoo Oromoodhaa ka afaan faajjee ganda balatti nu harkaa facaasaa jiran kana akkamitti mataa walitti nu deebiftanii hoggaratan tokkoomsinee waliin akka haaratti balaa fi aggaammiin irratti xiyyeeffate kan ofirraa deebisuu dandeenya kan jiru si gaafachuu barbaada. Galatoom. Galatooma ulfaadhaa yoomii walumarratti isin haa deebisu yoomii atillee gaafii qabdu gaafadhu akka manni mana diktaataraa hin taaneef immootu carraa sagantaan kennallee gara goolabbiitti achi dhiyaataa jira. Abbaan qeeroolee amma mataan arriidha ka dadhabanii haa jechi. Akka carraan isinii kennuu hin danda'ama. Yoomii dubbadhu carraan keetii gaafii qabdu irratti walumarratti deebitee qabe. Galatoome Dr. Galatooma hundi keessanuu jawweetilee galatoome. I think gaafii kiyya tokko kan gaafachuu barbaade obboleessi koo Karrayyuun kaasee jira.